فكاته أمان أمان ويه أكيد نجا جربنا الحمد لله إسلام يجتمع ما يجتمع إسلام يجتمع إسلام ماري يكن كابو جيش إسلام يجتمع ما يجتمع إسلام يجتمع رب التمنون إسلام ما يجتمع رب التمنون لكن إسلام ما يجتمع كرار رب سورة فاتحة جيش متى أيوة ها أيوة قولوا الله أحد قولوا الله أحد سورة فاتحة متى سورة كفا كانت جتين رب الملك رب إبراهيم الرئيس أيه إبن في سورة فاتحة تقرأتي قول الله أحد تجارة إيه وده ميجي الله أنت كفا جري تجارة سنة ثم يسويه الله تقول إيه وده كان كذا القرآن وبلس وكسيجلو كوبيته القرآن النبي محمد نرتبه فمي صلى الله عليه وسلم أنا وأنا صار في سين إنجيل جت سنة إيه وده كان كذا إنجيل ماله جبريل جده ربي ربي نال في جده ها ربي نال في نال جده ربي نال جده لكن الجنة لا يتيادي واي ساميتي واي جت سنة سجافة تاجرة الله أنتو كو إني نال شو جده متى سو جت تما دبته الله هاد دكان تما دبته جتشود قبل سكيا أفعال جدا إني جدي في إسلام من أراك أنا مالين جفت جدي القرآن كان دبته في إرجع ربي صلى الله عليه وسلم كرسول ربي أما مقرأ دبته محمد إرجع لك يفعلوها إنك ما مقرأ دبته ما سورة فاتحة كنا نقرأي مه كذي بلا كل الله سبحانه وتعالى كل الله حد جراجت منو قرأي مال جراكون القرآن أنت لب سارة جفت كنوا دبسي دبسي كنوا دي أفعل ربا دندتا كانوا رموا دار ربا ميتي دبسي كنوا دي أفعل ربا تنسي لب سارة كنوا دبسي تنا أي كي ركوا مال كبره قولوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أكجرا كن أكم جرسين كفكا دريبا أكجرا ريبي دبسي مه Pura tokko faa obbolee sawaaroo dhageeffadha. Bure dubbii isa sitti qabaachuu kana dubbisi nu hiiki maal jedha jettee irra deebiime samma. Baasee si agarsiisa. No kunoo sii baasee jira maal inni kun hin ta'u moo karaa walitti miti irra deebii karaa. Si karaa bar. Irra deebii sammaa kunoo nageenya sirriitti irra deebii kana karaa fatiyaa kana deebii. Si karaa jira obbolee sakiyya maal taate. Irra deebii. Obboleessuwwan wanni miti yoo dhageeffatte dhageeffadha yookaan waajji dhageetta afaan Oromoo dubbanna bara afaan Oromooti walii haa gallu obboleessa kiyya. Walii galaa jira irra deebii afaan isa amma karaatti irra deebiiti hiiki. Nama dhageeffadhu kaa si hiikuu jira. Allahu akbar jechuun rabbiin tokkocha malee rabbiin haqaan gabbaramaan kan jirre rabbii tokko ta'uu rabbiin tokkoomsu rabbiin dhugoomsu akka inni ergamoota rabbii erge. Akkasiraa kun. Akkasira. Fayyaada sammuun kee. Akka ajaa'ibaatitti obboleessa kiyyaa uzubillahi. Aguma uzubillaadhaati. Hin beektan quraana keessa yeroo isiniin jennu nuni jennu dhaggeeffadhu mee amaan mi dhaggeeffadhu. Kuni quraana suuraa tokkoffaa haala quraanaatti suuraa al-Fatihaa. Kana taasiftu suuratul Ikhlaas suuraa 212. Kan nuyi si gaafannu kana sitti agarsiifnaan arabii waan hin beekne akkatti waan shiikii jiru waan baattee deemtuu fi maal jechaa jiru bismillaahi arrahmaani rahiim isa jedhu kanatti qul allahu ahad allahu as-samad jechaa jirtu as keessa teesse nuyi suuraa tokkoffaa irratti akka jedhaa jette tokko rabbi tokko jedhaa suuraa Ikhlaasii jettee haasaa turte hin beektu quraana hin beektu dhiisi yeroo jennu maa qimqim
Afaan Oromootiin dubbisi boo. Maaltu sochii? Dhaggeeffadhu kaa. Dubbisi kun maal jedhame? Maal jedha dubbisi? Wanni si jarjarsuuf obboleessa wanni si iyyisiisu hin jiru beektaa taas gabbaa jiru. Maal jedhame dubbisi? Dubbisi kun maal jedha? Waan tokko nama barsiisuuf yoo jiraatte si jala gisee baay'ata. Getaa Tawfiir. Kitaaba kee hin beektu. Ajaa'iba. Suuraa tokkoffaa dubbi Jooni suura hin beeku marabii. Dubbisuun beekum Joon oduu dhagee dhufe. Hin beeku marree isa shamadda deeruwaa ta'e bar. Yeroo Fatihaa tokko. Suuraa Fatihaatii bira deebitee jennaan dhiyeessiin jedhe. Maal jedhennaan sabbi tokkicha jedhee kula laasama dhalaa ahad jedhaa jedhe. Heshi kana baasitti agarsiifnaan bismillaahi rahmaani rahiim isa jedhu kanatti suuraa Ikhlaasitti naa qaraan immoo taa'e suuraa tokkoffaa. Maaltu isaan rakkise Joon? Hin beekuun gowwaa naman godhu hin beeku jechuun beekumsa. Hundan beeknu nuyis. Waan inni barachaa jiru jira. Amma beeknu immoo qabna. Hin beeku jettan namni sitti hin kolfu. Beeka jettanii garuu waan hin jirre laaquuni nama sitti kolfisa. Ta'uuf Joon nama seena waliin. Osoo haasofnuutu matii kasa gaafanne ta'e waan nutti himu qabu misuma amma jedhe mucaan ammaa qabu. Joon. Raasa. Difamaadha. Maal irratti nagaadha. Maal jette? Mee waan yaada keessan kan irratti isin ibsuu barbaade. Akkam jetta? Islaama jechuun maal jechuudha? Mata duree irraa ka'iitii dubbadhume. Islaama jechuun nama rabbiif butame jechuudha. Al-Islaam jechuun nama rabbiif butame jechuudha. Butame. Yaa nama rabbiif mee Qur'aana irraa nutti agarsiisi. Islaama jechuun nama rabbiif bitameedha kan jedhu Qur'aana irraa. Rabbiin Qur'aana keessatti Islaama jechuun akka jeetti dubbate warra rabbii fi rasuula jala deeman jechuudha warra Islaama jechuun. Suuraa reefumsaa agarsiisan suuratul Ikhlaas bakka inni banee agarsiisu jiru. Fatihaa agarsiisu jirta. Inni immoo suuratul Ikhlaas garuu jira. Qur'aana Nabi Muhammadii dubbate jechuun jirtaati. La Qur'aanni قل هو الله أحد. Isaatti ni deebitaati islaamummaa jechuun nama rabbi bitamuudha kan jedhu Qur'aana irraa ragaa nu kennis hin jedhe. Isaatti ni deebitaati kilaasitti. Islaama jechuun al-mustaslimu lillahi nama rabbiif butame nama rabbiif awwaate jechuudha. Ragaa barbaanne. Ragaa nu kenni Qur'aana irra hin jiru. Qur'aana irra hin jiru akkam jechuun wanni Qur'aana irra hin jirre islaamummaan akka osoo Qur'aana irra hin jirre dubbatamu. Wani nutti mi yeroo nurratti hin gubiniiti islaama jechuun nama rabbi bitamedha kan jedhu Qur'aana irraati. Dirqama Qur'aana irraa si himu feeta? Ragaas nu baasi. Sin guddisa kunoo ragaas nu baasi Qur'aana irraa. Ragaa malee fudhan sirra. Rabbiin akkasii Qur'aana keessatti waradiitu lakumul islaama diinaa jeen. Boleessa ragaa nu baasi Qur'aana irraa. Sin guddisaatii. Waanumaan si himaa jira. Waanan beetu waan yoo beekteen si baasa. Atuun beektu. Beekaati Qur'aan. Ani si himaa jira na dhageeffadhu. As nu baasi boo oduu keessan beekaani bare gaafa baqattanii bahu jettaniiti geerarsa biraa keessa seentu. Amma as baasi ragaa sin jedhu Qur'aana irraa. Qur'aana suuraa gamaa yaata kam irratti nama rabbiif rasuula hordofe jechuudha islaam jechuun nama rabbiif bitame jechuudha jedhu. Suuraa kamaa yaagam. Beekte ergateeti. Muutira na kaa'initi dhageeffadhu amantaan. Qur'aanarraa bakka kam jira? Saayikoloojii miti Qur'aanumaan si himu jira waradiitu lakumul islaama diinaa. Islaamummaa isiniif jaaladheetiin jira amantaan dhugaa. Islaam jechuun islaamaa hin jaallatere jechuun miti isaa hiikama jette fidi ragaa. Ati ragaa akkam barbaadde qo'ee. Ragaa Qur'aana keerraa siisamma jettee fi kunoo ragaa Qur'aanarra suuraa akkasii ayaa akkasii irratti bakka akkasiitti islaam jechuun nama rabbiif bitame islaam jechuun nama nabiyyi jala deemee fi rabbi jala deeme jechuudha jettee dubbatte amma ragaas kan Qur'aanarra. Barama Qur'aanaan si himu jiraan dhageeffanne. Suuraa kamaa yaata kam irratti akka jedha boleessa. Yaani suuraa hedduu keessa dubbatee Baqaraa keessa dubbatee Al-Imraan keessa dubbatee bakka hedduu dubbatee ammoo san keessa afaan irraa si himu jiraan. Baqara afaan irraa naanime ragaa baasii dubbisuu barbaada. Suuraa Baqaraa yaata kam. Yaa Rabbi yaa Allah.
baasee dubbisu achitti anaasii dubbisu jiraame ati gaafee na gaafatte. Baasii agarsiisu yookiin na lakkoo sanatti ibsiin baasaanu. No, baasu maaltu si rakkise ati waan hin jiru. Ragaan baasanaan bu'i tokko 2 3 4 5 nagaan boqodha. Mana kanatti ila wanta isaan badan dhaggeeffadha. Inni isaan imoo keessatti sheekiin itti mi'asitti hojjetu. Imoo keessatti sheekiin alhamdulillah hedheetu akka jedha kitaabni Rabbii dhiyaasa.